السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تكين إملا بيتو إملا الرجل راي ملكينيا إملكينيا غنم في البنية دا غراسي توري أما موارسي دا غرا في البنية إملا كي سواتو جرا إملا لا فدي ما مو في إملا نمنيتي ياران ديمو تكومتي نمنيتي ياران ديمو وانركو نمنيتي ياران ديمو متنركو نمنيتي ياران ديمو والا فجرو نركو مرغا نركو هوري قو فارغا نمنيتي ياران ديمو sila tutee sila lafa deemuun nama ofii nama agarsiisa. Haala namni itti jiru jireenya uummataa jireenya hawaasaa agarsiisa yoo lafa deemte. Isa namni sitti mucaalaa isii ijaan agartee barta gaafa sana. Kanaaf yeroo garii yeroo nagaa yeroo kanaa asii fachi jiru baadiyyaa keessa yeroo deemanu karaa deemaa hawaasa. Amma namni karaa daarii jiru kuni isa baadiyyaa jiru sanaaf ragaa ta'a. Haala baadiyyaa warri karaarraa fagoo jiru itti jiraatan warra karaarraa laaltee barta. Sigalee kuni kitaaba. Kitaaba namni dirqama nama qaraasu baneesin qaraasu namni baneesin qaraasu kitaaba banamee jiru ati qaruu dandeessu qabxeedha. Hawaasni jireenya salaaluu dandeessa. Fooyyessuu lee dandeessa amma danda'ame tokko. Amma masjiidaa wayii agarree saganni miti masjiidni kun silaa banaa ta'e maal akka qabu maal akka ni dhabe agarra. Gaafa sana gumaanni keenya maali jenna? At least saliinii tokkotti binnamu maali jenna gaafa sana jechuudha. Sigalee karaa deemaa. Masjiidni karaa daarii amaanaatis ni irra jira. Masjiidni karaa daarii yeroo hunda cufaan taa'u. Yeroo hunda cufaan taa'u kanaaf masjiida karaa daarii jirtanu karaa daarii taa'uun qoftinuu amaanaadha. Amaanaa ijaa. Amaanaan ijaa bakka ilaaluu barbaachisu ilaalaniiti bakka ilaaluun barbaachisne nama dhorkiti. Amaanaa gurraa waan dhaga'uu barbaaddu fi waan dhaga'uu hin barbaanne keessaan baqatan namni filateen dhaggeeffatu beeke. Filatee ilaaluu immoo hin danda'a. Kanaaf amaanaa karaa daariin kun qabdu jabduudha. Masjiidni karaa daarii amaanaa nu eeggadhaa karaa deemaa jira itti dhufaa jechuudhaaf jennee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.